Bilo. Kut. Manni maal taate? Bohaartaa? Eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Hiriyoota keenya hiriyyaan manaan bahee mana turii har'a mana turii isin hin jenne? Hiriyoota koo kan mana fidu sitti meeramne? Inna maal qopheessiteedha inni ati bakkee keessa deemu? Eessa turteera? Hiriyyaan urjiin ala hiriyaa biraa qabdaa? Urjii biroo anatti ture. Natti mi maal taatee bohaarta si dhukkubaara moo? Maal dharee? Biloon as sossobii. Hiriyoota kee biraa dhufteen boossaare? Lakki maa kolfaa hartaam. Bula kee irraa gammachuu kolfatu mul'ata. Intala naannaa sababiin natti. Jalii duuka wal lolte? Bilo. Natti mi? Nama si lolee jira moo? Natti mi siin jechaan jira? Kelloo baay'oo mini siin jedhee mini maal taateetu dhaati qoy. Maaltu dhibee maal dhabde? Qarshii dhabde? Namni lafaa kee hin bo'u Bilo natti. Bu'aan jira bu'aan jiru maal taatee? Fuulli kee sirrii miti. Amma lafa dhuftee isa dhugaa isaatti nan sochii natti. Tefe natti. Garuu waan biraan ni misti fakkaateetudha mataasaa dhukkubeetudha malee waan biraan. Mataasi dhukkubeenaan bo'aa deemta? Lakkichuun mataa makonnaa dhukkubeenaan xiqqoo shaaduu natti ba'ee kanumaaf jedheetu kanatti fakkaata. Sirii masaa gaafa akkanitti balleessite gaafa tun manaan bahin jedhu manaa baate. Ani maa yaa'u innis xiqqoo isheetti na dabbanaan hin ba'e malee waan biraatiin. Maaliif Biloo kunaaf? Manatti ba'eennaan. Naaf hin bilbiltu? Turee gaayyaanni kanumadha malee waan biraan hin kennu. Dhugaa? Tole amma deemu. Amma mana qorichaadha. Asitti deema. Maal jechuudha nan dhukkubne? Kolfeessa argisiisu immoo maaldha maal barbaadde qoy? Mana qorichaa deemte mataa na dhukkubatte mini? Mana qorichaa si geessee mana qorichaa fudhattee qoricha fudhattee mana galteera. Warri mana qorichaayyuu maal naan jedhu mataa dhukkubbiifan mana qorichaa dhaqaa qosaa akka kanaa dhaabee amma mana galee keessumoonni dhufu jettanii isaaf loon galee maal ta'an? Maal gosa dhisnan gala bakka. Ashaan qoricha siifin bitaate qoricha mataatti biteen dhufaa amma mana galiitii mana si xirreesse hiriyoonni kun isin jedhamni amma mana gala qoricha siifin bita dafem akka mana geessan na halbi. Kabat. Negara apa sih? Isra kartu aja. Aksum dia mau. Ani mau ya si beli masih harga dia ada anda. Juga kertas si ada juga bayi. Gal-gala fa'u tun ciisu faan kondisi irratti si harga jiru. Maal gal-gala naaf sone? Daqiiqaa muraasaatu iyyuu malee asneera. Maasammoo gidduutti hojii wayii hojjechaa ture hirriba na qabatee Mana tu luka. Kasih ni garam anatti ni deema. Mata tu katanya. Ada kok kan tadi dek. Kira walau dek kan andra luka ni betul. Bukan ya? Malu kan. Amma garam deema. Amma belum lagi. Belum. Malu kali? Smart naik jadi. Kasih. Kenapa macam deema tak? Mucano. Mucaan mana jira? Biloo maal godhi si argite garuu? Jechuun walumaa yaadne wal agarreen deemu. Dhugaamu wal yaaddan. Anaan yaaddu biloo yaadda. Namni keessan yaadela. Namichi deemaa artaka. Nimmoo kanis ture bakka irraa bakka irbaata wajjirraa nyaanna. Mucaasichi maannaan affeeraa jedhee seen arguu barbaadeen ture. Kana kanan dubbatan maaf? Maal sini ganama sini bilamachi xiqqooma isheetti gaman sini yaadaan jira milli immoo walitti na fide. Amma biluu deemee argee. Meeqatti amma lafti dhiyaara
Biloo nama mana hin jirtu? Mana Manuma abbaa jirtu fakkaata. akkasii. Meeqatti deemtu deeqaa meeqa? Jechuun amma dandeetti ishee dafee asumsisee. Mucaa mana jiraa? Asammatu ol baheen iddoo mijeessee sin eegaa dafiitti deebi. Bilootiinis immoo dafi manatti gadi deebi. Yaara waan ta'eef. Es? Lakki affeerraa keenya irratti guyyaa biraa argamtu malee har'a yeroo wal baruu anaaf mucaa si gale. Kanaafiyyuu amma deemiti bilootiin dafi manatti galee dafi qotafiiti. Nan teessisiin qofaaf. Sale? Ela kenna. Maani safara keessa baddee waan turte? Sama gadi beeksituudha. Tolu kun afaan kan. Jirta kaageen. Afaan maan jiratta malee maa isa jirta isatti argamtaatu. Amma waan sana dhabde. Ayi bakkee kanatti turaan mul'atu turte si argee hin beeku. Akkasii isa yoo naasaattamne eegguu hundeen deeme nagatte. Hundeen garuu isa jira. Hundeen kan isa illee ture dhiyootti waan dhabde. Asuma? Maaf deemee maaf immoo deebi'eeru. Dursa maaf deeme. Maal taatee egaa jiruun namaaf mijaa'ee hin ta'u haaluma jiru sirreeffachuuf akka inni deemu. Akkasuma beekan ture akkasuma akka inni yeroo deemu. Akkasuma akkamitti beekta turteetti? Akka inni deebi'eeru. Akkoo balleessaa keetiin deemee isa min garuu immoo nagaa ture. Nagaa isheedhaa yoo additee beektaa nagaa ture. Hundeetu anan si gaafata. Dhugaa. Qosaa sabni geessu. Dhugaa rabbiisuma dhugaas taasaa. Akka nagaa fudhatee kan naas jedhee akka waa'ee koo yaadutti miti. Akka inni qormaata ta'e beektaa iyyuu. Amma akka haasuuf nuufis waamtu hin taane haalli jijjiiramee namni iddoo duriitti rafuutti waaqayyoos na gargaare iddoo nama jiru kana jira malee akka isaaf lola hin jiru. Akka inni balleessaa asirratti raawwateetti naasee iyyuu. Kan balleessaa raawwatee jira. Kana seenaanis irra deddeebitee sitti himteetti. Anattis immoo himteetti. Anis immoo beeka. Maal inni maallaa itti kan dhiifama naan godhe dhiifama baay'een kadhadheen karaa kees karaa seenaas yoo takkana dhaga'uu hin dandeenye wanti hundumtuu gaarummaaf fedhee fudhate. Inni qormaata siif qopheesse. Qormaata inni siif qopheesse sana immoo kan kufeesse. Maal jechuudha akkamittiin qormaanni akkasii namaaf dhiyaata silaa kenna. Maaliif? Yaaddee ta'a gochaa inni godhe yaadaa jirtaa garuu anatu itti qabamuu qaba ture. Akka tan jaallanne mirkaneessa malee otoo dhugumaan jaallatta ta'eeti wanta inni jedhe sana hundumaa duukaa jaallattaa ni turte. Garuu immoo anis ta'ee seenaanis innis namni baay'ee warri jaalala keessan beekan hundumtiyyuu akkati balleessiteetti beeka. Maali? Namni waa'ee qofas tokko hin jiru. Bakka koo bu'ee namni ilaalu hin jiru sa'aatii sanatti jechuudha. Sa'aatii sanatti miiratti ta'eera. Sirriidha balleesseera. Ifamas gaafateera deebisee. Garuu nama hubachuu hundi keessan ati seenaanis innis taanaan nam tokkoon keessan hubachuu hin dandeenye. Yeroo sanatti jechuudha. Garuu wanti hundumtuu jijjiiramee amma irratti jireenya haaraa jalqabeera. Waaqayyoo haa galatu. Jireenya haaraa yeroo itti maal naaf hin galle. Amma kana eegeeraan baay'ee obsii wanta keessa ture hunda isaa yoo beekte amma kan eegaa ture amma kan jaallatus beektaa. Garuu immoo haalli jijjiiramee marii rileeshinii kan biraa keessa jira. Nama baay'ee jaallatu, nama baay'ee na kabaju, nama baay'ee na jaallatu. Nama kan biraa jaallattee akka nama kan biraa jaallatte natti himachuuf itti na waamte jechuudha. Nusuma kanaaf isa waamte. Maal taatee? Maal taateedha?
Jaalalli kee gudiin tillee ture akka sirriitti maal jechuudha? Wanti ta'e baay'ee. Maal jechuudha biloo maal taate tokkotu miti nyaasuufna. Maal taate dharee biloo nagaamni moonni. Hojii maal jedhee sitti himaa akkamitti sitti himaa. Kunoo namaaf iyyuu qaaniidha maal jedhee sitti dubbadhaa. Maal taate tasgabbaa'ee miti nyaasuufnu. Guyyaa tokko kana na godha jedhee yaadeen beeku. Maalan taayaasaa maalan taayaasaa. Lola dhiphistee maal taateedha maal siin jedhe. Namaa gadi na godhe maal naan hin jenne. Maal nan goone maal jedhiisa kam jedhee isa kan immoo si dhiisa sitti dubbachuu dhiisa. Maal laa biloo kumee tasgabbaa'ee meeti maal siin jedhe maal si godhe qoy. Jaalalli gaba akkuma kana nama miidha jechuudha. Nama hin taane biraan dhaabbatee siin jedheen ture. Nama akka miidhadhee si gaafadheeraam. Nama ta'u ta'e natti dhiyaate naan immoo nama gaariidha jedhee natti dhiyaate manii. Biloo kun dhiphisinee tole maaltu teeshaa? Maaltu hin taane naan jedhimi har'a ko guyyaa har'aa dhalachuu kon na jibbisiise naan guyyaan har'aa. Waan akkasii dhisi maalicha har'aati? Yeroo jalqabamu waan barbaade haa ta'u malee dagachuu yaali. Maaliif garuu waaqayyo maaliif akkan jaalladhu godheeni? Amma kan akkam miidhamu erga beekate. Tole maal taateeti? Beektaa akkamitti namni jaalala nama qabsiisee kee lakkii anaafoo naan taane nan deema si dhiisee namaan jedhana. Nan deema jechuun eessa? Maal jedhee sitti himaa? Maaliin sitti dubbadhaa? Kun anaaf iyyuu qaaniidha. Akkamitti na dhiisee deema kun? Jaalala keessa na gashee akkamitti na dhiisee deema? Ilaa biloo wanta akkasii jaalala keessatti hin mudatu. Jechuun jaalala siif hin qabu maal jechuudha? Eessa immoo deema? Ana hin beeku garuu akkamitti akkas naan jedha. Guyyaa tokko yoo abdiin akkas na godha jedhee koo yaadeen beeku. Akkas na godha jedhee yaadeen beeku. Biloo waan godhu wallaalee mee amala nama sanaa maal akka inni yaade tokko natti mimeetu moo deemee asofsiisu? Maal asofsiistaa maal akka ta'e beektaa? Waan gammachuu wayii gootee natti maartiste fakkaatu ture. Siif gammachuu ta'uu dhiisuu danda'a. Hangaruu jireenya jiraachaa ture sana keessaa kan na baasuu danda'u kana qofaadha. Yaaddeettaa isaaf jedheetu waan meeqa dhiisee jiru. Isaaf jedhee waan meeqatu ta'ee jiru. Inni garaatti jabaatee jiru yaadde. Akkasumatti kadhadhee karaa keessa karaa seenaas waan meeqa yaalee. Amma amma kanaan irratti qabama. Akkamittiin karaa amma kanatti garaatti jabaate. Ani immoo kana gochuuf natti dhuunfaan wanta haaraan irratti jalqabus miti. Jaalalli salphaamatti waan ammaa kee hamma namaa qabudha miti. Nama jaalatan dhiiranii deemu. Inni qormaan si qoruufidha. Si dhiisee deemuu barbaadee miti. Sitti maan jira miti? Maal dhiifama gaafateera? Maal fayyadee dhiifama gaafachuun? Inni kun isaatiin itti amma deebaa jirutti ati immoo rileeshinii nama kan biraa duukaa jalqabdeetti. Maal keessa kan ture beekaa? Akkam akkan ta'a ture beekaa? Jireenya jiraachaa ture beekaa? Jireenya inni keessatti na dhiisee deeme gosa argaa turtannaa. Wanta inni keessatti na dhiisee deeme. Gosa dhuguma naaf yaadatee dhuguma naa jaallata ta'eeti. Akkasuma na godhee deemu ture. Ayyuu amma akkanis jaallatu ni beeka. Isa akkasuma jedhee ni kenna. Innoo deebi'ee dhufaa ra'uuqa. Maal goon? Maal ho'i? Maal jedhee itti hima? Jireenya biraa kan jiraatu. Ayyuun nama biraa jaallatteetti. Kanaafiyyuu moo maal jedheen itti mammakan? Waan jedhu waan barbaadu jedhu. Kan ammaa qosaan jiraa naan jedhe. Dhugaadha kenna qoosaan jiru. Wanti kun qoosaan jiru. Qoosaa akkasii isaatiin itti qoosuu qaban. Kan natti qoosise. Isatu natti qoosee malee an qoosaa akkasii qoosuu jaalladha. Yaaddetaa jireenya akkamii akka inni jiraatu gaafa dhufu. Gaafa dhufee si dhaabu jireenya isaa akkam akka inni ta'u yaaddetaa? Jiraadhee keessa darbe, san argee keessa darbe. Obsuu dadhabdaa ji'a tokko ji'a lama hin taane mirga warraa wal dhiistani. Ji'i tokko ji'a lama mitiiti guyyaan tokko naaf akkam akkana gochaa ture beektu guyyaan tokko. Guyyaan itti yaadiin bule. Guyyaan itti waa'ee isaa naasee bule tokko qabu malee. Gadi baanaan taayinyaan ciistaa waa'ee masaa yaada. Guyyaa tokko sammuu haaraadhaan sammuu boqonnaa tokko argadhee beekan. Egaa amma akka gootu
wanta kana keessa naan hin gashiin. Akkana agartee ana taasises immoo nama tokkotti sinimi. Seenaatti sinimi. Si galee anis ittiin immoo ofuma isaa gaafa inni dhufu bilbila isaa siif ilaadha. Bilbila isaa saaraa bilbiliiti argiiti hundee an akkasidha jedhiiti itti malee anis immoo miiran ittiin itti bilbilee ayyoon si dhiistee nama kan biraa jaallattiitti jedheetti immoo hin qabu. Si galee akkuma wajjiraan jalqabdanitti wajjiraan xumuradha. Eenyu duukaa ture? Eenyu duukaa ture? Etu nafaan jiraate guyyaa tokko gidduutti daliisee hin deemu. Egaa. Etu yaadi isaa nafaan jiraate. Ayyuu sin jaalladha sin kabaja wanta kana keessaa na baasi. Ani inni dhufee na walitti araaramtanii gammachuu keessan arguun barbaada malee dhufee akka inni asitti bakka waa'ee keef jedhee maraatu hin barbaadu. Gammachuu illee kanaafuu illee tutuutti fufneeti gammachuu waan qaban fakkaata. Egaa isa kana sintu wal beekaa gaafa inni dhufu bilbiliifiiti itti himan. Hiriyaa keedhaan. Jaalalli waan baay'ee jaalala keessatti waan baay'ee dabarsine waan baay'ee akka dabarsinus abdiin qaba ture. Garuu har'a gee maal akka inni naan jedhe beektaa? Wayii abdii guyyaa tokko garuu akkas na godha jedhee yaadeen beeku. Biloon kun mudataa. Ammati waan fedhe haa ta'uti dagachuu yaada. Sammuu keessas gabbeessi. Akkamittiin dagadhaa? Akkamitti dagatama? Yaadime? Yaaddeetta siif kennoon gaafa wal loltan akkam akkati taate akkam akka inni kun ikkoo wal lolanis araaraman mini si dhiiseen deema naan jedhe si dhiiseen deema baqqaan barbaadu naan jedhe biloo qoqoy biyya hambaa deemee jireenya kan biraa barbaadeedhaan anoon beeku turimee waan tokko si gaafadhu garuu jaalalaa waan hundumtuu mo'amuu danda'u akkamittiin si dhiisee deema naan jedhe maaf akkas na godha garuu biloo nan jaallatu ture jechuudha jalqaba. Curi laamatti tasgabbaa'e biyya hambaa deemee yoona kana maallaqa walitti qabatee jireenya keef kan isaa jijjiiruu barbaadu ta'uu danda'a. Erga na dhabee jireenya isaa jijjiira maal godha naannoo na dhabeera. Tole teessanii immoo naasufni ammas. Wanti furmaata fidu tokkoyyuu hin dhibame. Bakka sin dhiisaadha yaadanni qabu amma yoonaatti. Tole garuu wanta kana yaaddetta jechuun wal jaallatu turtaniitu taanaan akkamittiin? Anoon beeku guyyaa tokkoyyuu akkas godha jedhee yaadeen beekan iyyuu abdii. Garuu akkamitti akka inni kana yaade? Anaafiyyuu gaaffiidha. Tole biloo kun an deema jechuun isaa akkoo yoona kana biyya hambaa deemee jireenya keessa jijjiiruu barbaadee ta'uu danda'a. Biyya hambaa maalii deema? Biyya hambaa maalii deema? Baadiyyaa galee qonnaan qota maaloon qota maaloodha jedhamu. Qonna? Baadiyyaatti galee qonnaa akkas jedha akka yaada isaatu kana jedha. Waan inni jedhus naa galuu dideemnaafu. Maal si godhaminiiti kuni siistamaa ittiin sirraa adda bahuu barbaaduudha malee akkamittiin namni magaalaa jiraatee baadiyyaatti deemee qonnaa qotachuun kanammaa dhuguma kee jette ana dhamma yoonaayyuu kanan irratti hin bariin kan amma kana taa'e jaalala jala akkasis ta'uu dhiisuu danda'a kun ilaalcha kooti ilaalcha kee mini dhiisati dhuguma mala dhiirotaadha kun anadha amanuu kan balleessi anadha garaa buutuudhaan amanuu kan balleessi utuun hin amanne ta'e amma kana dirasiin deemuun ture Lokosilumayyuu naman jaallatu malee naman kun immoo akka sirra ga'u mursiisee akkamitti beektan moore kanaafuu ammati tasgabbaa'e dagachuu yaadi. Isa duwwaatuun taa'ee namoonni baay'een obboleessa keeban kan hafe hin ta'an yeroo isin jedhu si miidhuudhaaf ciisanii bulan. Kanaafuu ammati dagachuu yaadi. Hin deemee miti tokko yoo deemee 50 60 dhufuu danda'a waan ta'eef. Maaliin godha filannoo biraa osoo hin qabu kanuma malee filannoon qabu. Waan biraa maalan godha jettee yaaddati. Lokosilumayyuu ati garuu ana wanti na ajaa'ibe koo amanatti himtee amma gadda kee deebitee gaafa natti himtu mala. Akkamittiin ta'e kana dura naan hin mari'an ni yaada. Akkasitti yaadeera ari'an. Akkasitti yaadeera nama ciniinan inni ilaalu hojii koo. Mee ammati waan fedheef iyyuu ani ari'an tole hin jiru. Asuufsisuun mooree an bilbilee. Isi waan deebi'us natti fakkaatu. Jechuun koo yoona kana furmaata argachuu danda'a. Riyyaan isaas asuufsiseera. Garuu isaan lamaan iyyuu tokkodha. Istiin hima. Tole ammati tasgabbaa'e. Dhimma mataa isaa qonnaan qota jedhamte deemee dhaqee yaabatu. Macheem duukaa deemtee dhaqee qotti. Waan hin godhin qabu. Kanaaf iyyuu ammati tasgabbaa'ee dagachuunis yaalii ani moorii harkisii waliin hin jiru. Waa'ee kanatti immoo kata dhiphatu lammaffaa hin barbaadu. Si galee? Tole garuu kennuutti waan tokko akka adaraa kennu. Qabu biloo jechuudha ati garuu dirqama of jabeessitee waan kana dagattee na argisiisuu qabda.
Kana achi dirqama natti ta'a. Nan jabeessa ani maaf hin jabeessa garuu akka ittiin himne ishee afaan keedhaa akka hin baane daraa kee. Rakkoon qabu saganaaf hin jaallu. Tole sana niphate. Mati dagachuu yaadu. Waan fedheef iyyuu bilbila isaa mata eegistii naa galu. Nama sana ajoo argamuu barbaada. Yeroo inni deebi'aatiif malee hin eegistii godha. Tole. Akka niphan. Wanti nuti tokko isiniif salphaadha. Akkamitti nuuf salphate? Anaaf salphatee akkamitti siif immoo sitti cime? Hiriyaa keessa wabatee. Anarra sitti waan dhiyaatu. Dhageessita. Anarra sitti dhaga'ee dhiyaatu. Egaa torbee garasii keessa nan dhufa jedhee galgalaasee ture. Amma torbee tobsiiti gaafa inni dhufu itti manta. Sigalee wanta kana keessaati anaan na baasee dhugaa. Immoo seenaan gaafa isheen dhuftu seenaa mari'adhuuti hangafa jedhamiti sira qaacimmattuudha. Seenaa gaafa dhuuti akkasidha kana jedhe. Seenaan biittee gati nama jaallatti. Nama kan biraan jaalladheera itteetu isheetti himtiti seenaan maal sin jette? Jireenya mataa godha. Jireenya mataa kee keessa obboleettii kee hin gashu. Amma mana tokko jiraan jiraattanitti jireenya kee keessa obboleettii kee hin gashu. Amma naa waa'ee seenaa na dhibaa jirti. Waa'ee hundees na dhibaa jirti. Seenaa mari'adhu. Seenaa mari'adhu qabu ofii koo wanta murteessee keessa galeedha. Waa'ee koo anumatu murteessa malee namni naa murteessuu hin danda'u. Amma seenaan eessa deemte? Waaqetti mana baay'ee. Akka gootu kan dhuftiiti seenaa mari'adhuuti murteessa. Dhugaa. Kana dhagaarta. Ani murteessee takkaa keessa galeera. Sigalee miidhama keessa ture kan namni miidhamu barbaadu. Inni miidhama inni keessa jiru maatti beektati? Waa'ee sana hin gashu. Waan hundees hin gashu? Nan gashu. Dhugaa? Waa'ee sana gashu dhugaa. Ammarratti jireenya biraa jalqabeera. Nama biraa jaalladheeraa sin jechaa jira. Sigalee. Kanaaf hundeetti karaa barbaaddes akkamittiin akka ta'e sin beeku akka goote godhiitii hundeetti. Ati dura seenaa duukaa mari'adhu. Obboleettii keedha miti? Seenaa duukaa mari'adhuuti. Erga seenaa duukaa mari'atteeti naadhaa seenaa taanii immoo wal agarree teenya mari'annee akkam akka ta'u murteessine. Anaaf seenaan kan wanti gochaa jira. Seenaa obboleettii keemoo? Jechi wantoota akkasii walitti haasa'aa jiru. Kanaaf wanta mari'atu tokko hin qabu. Isheenis jireenya kootti murteessuu hin dandeessu. Maaliif? Kanaaf wantoota akkasii duukaa haasa'uu si barbaadu seenaa duukaa. An obboleettii keetti naasa'anne an ormadha. An siniif ormadha. Anaani karaa hundee na barte. Garummoo seenaa obboleettii kee duukaa garaa tokko keessa teessanii garaa tokko keessaa baatanii. Miti? Atis hundeef, isheenis hundeef, anaaf eenyutu Ammatti walumaa galatti haasaa dheeressuu dhiisiitii seenaa duukaa mari'adhu. wanti walitti fakkaatu qabu nayyaa. Kanaafiyyuu samma yaadaa jirtu kana dhiisiitii seenaatiin kottuu taasiseenu. Kana keessa seenee sidhoskee jalqabuu koofumoo dhiifama naa godhe dhiiti. Ittiiniitii seenaa duukaa mari'annee gara tokkotti murteessina. Dalagaan jiru seenaa faana walitti haasa'aa jiru. Walitti mufannee jira sababa ta'eef wantoota akkasii ani ishee faana naasa'u. Maalirratti walitti mufattu? Mucaa wayituu kan garaatti baattu eessatti. Eessa? Sababa isheetti walitti. Eessa? Sina lafaa jirtu kana keessa. Mucaa maalii? Hin beektuun isheen baadiyyaatti dhuftee nama hin qabdu. Bakkeetti fidee nama tokko illee hin qabdu baay'ee malakkachaa turte. Kanaaf fedhee fidee as kaa'ennaan xiqqoo ishee walitti mufannee seenaa kana. Kanaaf xiqqoo ishee isheetti siin galle. Ammaa zirtii ree mucaasa. Ciisa